Ashamaa daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtanitti simraa ga'u jecha egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeeraa keenya an reedii Adam Tube namoonni YouTube channel kiyya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a hin irraanfatina viidiyoo keenyas like gochuun baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef like nuuf godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Odeeffannoon nuti har'a isiniif qabnu odeeffannoo hedduudha. Inni tokkoffaan akkuma beekamutti qotee bultoota Finfinnee keessa jiran hedduu lafa isaanii irraa buqqisanii akka maaster pilaanetitti fooqii irratti ijaaraa jiranii isarraa boodara dubbadhaa. Garuu dhimmi ijoon an dhufeef Beerut warri Beerut akkam nagaa keessanii jirtanii ijoolleen Beerut jirtan baay'ee tokko ol yaadnee irraa baay'ee adda turree jirra. Ijoolleen Saudi Arabiyaas akkam nagaa keessanii warri Dubai ka manuma tokko olla warra Dubai fora Saudi Arabia manuma tokko keessa hojii olla jechuun hin danda'ama. Akkasuma Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Libanos yaa'u Beeruti biyyoonni Arabaa hundi keessanuu jechuudha. Namoota sirriitti hordofan keessa tokko keessayyuu ka jalqaba Dubai jechuudha. Hundumaafuu warri Beerut hedduu adda babbannee jirra. Arraa waa'ee Beerut irraa waan gaggabaabduu takka qabadhee isiniif dhiyaadheera oduu bareedduudha. Warri Beerut kun yeroo hedduuf rakkina imbaasiitii fi rakkina imala xiyyaaraa kanarratti rakkoo baay'eetu waggoota tokko dura isaan mudataa ture. Haa ta'utti rakkoon sun adeemsa keessa fooyya'aa dhufee jira. Ammas haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa ijoolleen Itoophiyaan lammiilee Itoophiyaa ta'an jechuudha namoota gara 40 olii biyya isaaniitti kabajaa guddaadhaan galanii jiranii. Yaa'u akkaataan itti galanis akka uummata kaaniitirraa wanti adda isa godhu maalinni meeshaa ofii haala gaariidhaan fe'atanii waan barbaadan fe'atanii galanii biyyoota amma akka Saudi Arabiyaatti garuu yoo galte qaama keetiin malee waa tokkoon hin galtu uffata uffattuyyuu argite uffata yookaan guyyama san ittiin deemaa turte hin qotomte yoo ta'e uffata akkasiitiin galta. Saudi Arabiyaanis deddeebiidhaan yeroo hedduu gara biyyaatti galaaranii rakkooleen imbaasii hanga tokko akka duraa sanirra hir'atee jira jechuudha. Gisee duraa san akka malee lammiileen keenya biyya hedduutti dararamanii biyya ofii galuudhaafis sadarkaa hammeenya cimaa keessa galee. Kanaaf warri Beerut warri Saudi Arabiyaa rabbi isin bira dhaabbatee wanti nuti isiniif bu'aa turreef amma garuu haala salphatti haala mijataa ta'een akka galaa jirtan abdii qabna. Yaa ta'u guutuutti deebi'ee jechuu baannus hanga tokko dhiibban godhamaa ture. Fooyyee guddaa fidee jira jechuudha. Kun waan dansaadha, waan namatti toluudha. Ilmaan Oromoo biyya Ormaa jirtan wantoota jiru rakkina jiru nuti isin cinaa dhaabbachuuf jirra. Inni kanaan xumurama kan kanaa jechuudha. Waa'ee Finfinneetti deebina. Maaster pilaanii namni hin beekne hin jiru. Amma dura akkaataa isin itti yaadatta yoo barbaade isin yaadachiisuudhaaf sirba artistii Caalaa Bultumee maaster pilaanii jedhanii sanyii si tuquu fi malaani isa jedhu san maaliin yaadattu 2016, 15, 17 8 hanga ga'utti jechuudha. Uummata Oromoo kana wayyaaneen maaster pilaanidha jettee qeerroo 5,000 ol itti wareegi. Inni sun amma hin deebi'e jechuu baannuyyuu haalli akka yeroo sanii ta'amaa jira. Haalli akka yeroo sanii akkamitti ta'amaa jira beektanii? Qotee bulaan lafa isaa odoo akkatti qotatu mana abbaa qabeenyatiif lafa isaa odoo inni qotu kennamee fi achirratti argitee suuraa kanaan ibsuuf yaaleera. Suuraa seensarratti ibsuuf yaalee jira. Abbaan lafa fooqii jala qotata. Mee ilaali namni fooqii jala dhiisi mana ofii jalaan qotatu. Abbaan lafaa fooqii jala qotataa fooqiin immoo kan abbaa qabeenyatti irratti ijaaramee jira. Waggaa dhufu immoo lafa sanii deebi'een qotatu. Mootummaan kun dhiibban inni uummata qotee bulaatti irratti godhe dhiibbaa guddaadha jara kenna. Mee amma lafaa gasga'u san yoo qotee bulaa sanii walakkallee ta'uu kan fooqii hanga saniitillee ta'u walakkaa irraa ijaaree fi jireenya ofii kan qonnaan dabarsaa ture san fooqii saniin dabarsuu fi hin danda'a ture. Garuu kana hin goone isaan. Usaniitumaan abbaa barbaadan Amaaraa, barbaadan Kaanii, barbaadan warra aangoo qabu, barbaadan warra kaabineetii kennaniituma qotee bulaa keessaa galchaa jiran. Amma akka san hin taaneef Finfinneen akka duraa san akka dhiigan gaafanneef wanti gochuu qabanii fi gochuu qaban qotee bultoonni hanga danda'amaniin jala dhaabbatanii falmachuu qaban. Uummanni Oromoo ammallee bifa haaraan maaster pilaanii godhee qeerroon dhuma yoo jenne baay'ee ulfaatan. Baay'ee ulfaatan. Maaliif namni likkii olii beeka amma akka duraanii sanii baay'ee tokko cinqiidha jechuudha.
Kan amma woboon dhufee Finfinnee keessa bakka san dhoorguu hin danda'u. Qeerroon immoo faffaca'ee jira. Qeerroon dhugaa rabbii dubbachuuf firummaan kutu waan ta'eef akka duraanii san miti. Oromoon wal qoqqoode. Maaliif wal qoode? Inni kun Abiyyi Oromoodha jedhee waan amaneef gara Abiyyi deeme. Inni kun immoo warri qabsaa'ota waan qabsaa'ota jedhaniif qabsaa'onni gosa baay'eetu jira. Gosa gosatti wal qoode qabsaa'onni. Inni kun Kafaa jedha, inni kun Abaa jedha, inni kun kaan jedha. Warri ilaalcha garaagaraa qabu hunduu waliin jaalatu. Warra biyya alaa kanatti koo wal fedha malee warri biyya keessa bakka kana jaalatu waladda. Baay'ee tokko ilaalchi fokkataan tokko uummata Oromoo keessa jira. Ati dhaaba akkanaati, ati dhaaba akkanaati, ati maali waan jedhamu kana jira. Garuu kun nu cabsee nu kuffisee jira jechuudha. Kanaaf kana akkasitti isiniif ibsuu barbaada. Waa'ee maaster pilaanii kana baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Waan ta'amumee taa'etumaan anis akkuma hawaasa laaleettiniin hawaasa maal akka ta'u adda baasaa dhuma irratti ganama waan tokko waadaa isiniif galee ture. Waadaan isinii galeef biyya Kaayiroo kanatti namni fooqirraa akka of darbe isiniif himee ture. Eenyu akka ta'e garuu adda isinii hin baasne ture. Amma garuu adda baafamee jira. Ebaluu dha'uu hin barbaadu maqaan akka tasaa ta'ee namni waan kana yookaan intalli lubbuu ofii dhabde xiqqoo akka waan sammuu dhukkubsattuutti naa hime warri fooqa sanirra galuu odeeffannoon achirra naa ga'e. Amma dura mana yaalaa turte mana yaalatti waraqaan kennameef erga ba'ee booda guyyaa eda maatii keessaa kaatee akka lubbuu ofii baaftetu dubbatama rabbisiif haa araaramu. Nama xiqqoo dhukkubsatuudha jedhama. Aarii adda addaa osoo hin ta'in sheeyxaanuma ta'uun oolu. Rabbi araaramuu fi namni hin darbine dhiibbaa addaatii miti jechuudha. Maatii keessaa kaatee haadha qabdi biyya kana. Maatii nama 7 galanii isaan keessaa baafattee akka tasaa fooqii sadarkaa 8ffaa irra lubbuu ishii dhabdee jirti. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Biyya hambaa keessatti namni sababoota adda addaatiin lubbuu ofii dhaba. Akkasuma sababa adda addaatiin fayyaa isaa dhaba. Mucattiin tun sammuudha dhukkubsattee. Mana yaalaa erga turtee mana yaalatti galtee booda waan kun irra ga'uu danda'e. Poolisiin yaa'u qoratee wantoota adda addaa godhu isiin waraqaa mana yaalaa sanii baate waan qabduuf namni tokko osoo hin hidhamin nagaan maatii ofii keessaa baate malee orma wajjin galtu haadha ofiitii fi obboleeyyoo wajji galti. Baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Waan dubbachuuf nama cinquudha. Biyya ormaa keessatti lubbuun akkatti gaafa karaa hin taane hin qisaasa'u. Baay'ee tokko onnee nama madeessa jechuudha. Rabbi araarama isiif haa godhu. Rabbi jannata isii haa qubsiisu. Nama du'e tokko jannata kadhataniif waan ta'eef wanti diinni godhe yookaan wanti namni biraa godhe waan hin ta'iniif faarfamuun hin barbaachisu. Kadhannaa qofa godhanii fi waan ganama waadaa isin seneef hanga kana dubbadhe malee dubbachuun hin barbaachisu ture. Inni kana fakkaataa daawwattoota hordoftoota keenya biyya ormaatitti of eeggannoo cimsutu bara. Maaliin of eeggannoo isin cimsuu qabdan namoonni haala adda addaatiin wanti karoorfatee yoo mijatuu fi didee wantoota adda addaa yaada adda addaa keessa galee lubbuu ofii akka malee yoo taasise lubbuun ofii kara maleetti nama dabarsite waan ta'eef yaada fokkataa yaada argitee isin miidhurraa of fageessaa kaayyoo manaa baataniif milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuu isin osoo hin taane rabbi harka jirti waan taateef yoo hin milkaa'in illee rabbi keessanitti galata galfadhaatiniin alhamdulillah qaama nagaya keessaniin maatii keessaniif gala isinuu maatii keessaniif qabeenya waan taataniif qabeenyi guddaan nama lubbuun jiru yookaan jiraatudha jechuudha. Maaliif guyyaa tokko biyyi ta'e yookaan maatiin keessirraa fayyadamuu danda'a waan ta'eef fayyaa kan caaleen jiru. Kanaaf dhiphina hamaa keessan galina waan adda addaa walirratti yaadinaa keessayyuu namoonni biyya Arabaa jiran kun baay'ee cinqiidha jechuudha. Jireenyi akka abbaan barbaadu sanitti namaaf hin guutu. Nama waggaa 7 waggaa 8 waggaa 4 waggaa 5 taa'ee waa tokko osoo hin godhatin biyyatti galuutu jira. Wanti akkanaa kun dhiibbaa sammuu isinirratti fiduun mala ni beeka hunda keessanuu. Anamma akka dhuunfaa kiyyaatti waan gadda biyyaa bahee natti fakkaata garuu tureera waggaa 5f deema. Isinii galee anamma waggaa 5 waan ture natti fakkaatu jechuudha. Namni waggaa 5tti jijjiirama waan anamma gaafa biyyaa bahu waggaa 5 gara keessatti abbaa xiyyaaraa waan ta'u natti fakkaate. Dhugaa dubbachuuf xiyyaara balaliisee waggaa 5 dhiisu waggaa 2 biyya alaa taa'ee waan makiina irraan bitee xiyyaara irraan bitu wayii natti fakkaate. Garuu inshaallah rabbi sannaaf haa guutuun jedha. Hundi keenya akkasii jechuudha. Waggama tokko lamatti waan gaarii argisiifne jennee biyyaa baanaa gaafa biyyaa baanuu wanti sun hundi nutti jijjiirama. Namni rabbi milkeessa fi milkaa'ellee jira. Isa rabbi milkeessa rabbaa milkeessu inni milkaa'init rabbi haa milkeessu waan ta'eef dhiphina keessan galinaa jiruun addunyaa gabaabduudha waan taateef kun akkuma gorsa obbolummaatitti hundi keessanuu sammuu keessan amansiisatti karoora yaaddaniif sanillee suutumaan ga'uu dandeessanii. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa qophiin har'aa qabadhee kana fakkaata.
qophii biraatiin walitti deebinaa waan na hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Isin jaalladha isin kabaja nagaatti.